السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركبني جولي ورمو هم تكيسن وبكم جرتين تنجني ربي كتا إسني راح جرات أكسمه وري كان لفاي ورمو جلت تركمتن بقى جراتن سنين جنة وري هارا وقرا كان لكينيا نفتن لايك شير سبسكرايب بدون نجتي بيسا وري كان درو ماتين وتعدني جدا لايك شيرين نجنا دابدا قلتو ما إسنين جنة إن شاء الله. Akkam jirtan warri amantii musliimaa hordoftan keessaa booqaa ramadaanii akkamiin jabaatamoonni lafa bareedaadha ramadaanni barana maashaallah osuma nuti hin argin kutee'u amma gama xumuraa geenye jirra alhamdulillah warra irraa qeebalee rabbi nu haa godhu warra amatan akkana gammadee soomanuu rabbi nu haa godhu warra amatan akkanuma gammachuu soomanuu rabbi nu haa godhu. Akkuma beekamu warra bara dheengaddaa soomane kabarana hin soomanii jira. Nutis alhamdulillah akka bara dhufus deebinee soomannu rabbii keenya kadhannaa. Bakkuma jirtanii akka Laylatul Qadri milkooynutu ayii godhadhaa isiniin jaa inshaallah. Sanuma wal qabatee har'a waan ajaa'ibaa tokkoon arge. Obboleeyyan kiyyaa amma wayitiin mindaa fudhattanis ka'ee jira. Ijoollee shamarraniitiif hin baana dhaamsi kuni. Kunoo waan na cinatti argaa jirtan kana. Arabni hedduu nama badee akkana nama godhaa jira. Dalagaa gizee leeytan nama bira leeytan isatti laalladdaadha. Gizee ol seentan ilma namaa tokko fuularraa huni beekanii nama taane bira hin dalaginaadha. Amma kunoo namtittiin arabaatu waan isiin jettu waatsaappiidhaan mee walumaan dhaggeeffannaa waan hedduu nama aarsuu dubbatti. Kanaafuu jechuu hagana hunda tuffatamnee mindaan keenya dhoowwatamee waa hedduu jechuun waan hedduu takka garaa nama nyaatu. Akkasii inshaallah meegaa haga dhumaa viidiyoo kana caqasaatii san booda dhaggeeffannee walitti deebina. باي. طيب أنت مسلمة ليش يجي ما في إقامة أنت وياها؟ أنت معلوم في بلد أنت ما في شغل ما في أكل ما في شيء، أنت يجي منك تهريب، ما يجي طيارة ما يجي سيارة، أنت يجي بدون إقامة بدون شيء، يعني ما يقدر أنت تسوي شيء هنا سعودية. أنت معلوم نفر سعودي هنا إيش سوي؟ كله شغالة سيم أنت أسود يجيب شغل شهر شهرين ليش؟ عشان أنت كلب حيوان. كله أصلا شغالة كلب حيوان. كله سعودي يفكر أنا أعطي 250 ما في مشكلة، لكن واحد شهر 2 شهر خلاص ما يعطي راتب. كله سعودي ما في أنا بس، كله سعودي ما يعطي راتب. ليش؟ عشان أنتوا كله كلب. أنت يجي بلد حق أنا عشان يبغى يشيل فلوس 2000 3 حق واحد شهر شغالة زي الجزمة، يجي شغل هنا بدون فلوس. كله سعودي معلوم كذا. يعني في واحد سعودي يعطي فلوس لكن 10 ما يعطي فلوس، في 10 يعطي فلوس، في 100 ما يعطي فلوس. انت فكر سعودي مجنون ولا ما في مخ؟ كله معلوم أنت ما في كويس، أنا بعد ما في كويس. أنت جزمة، أنت حيوان. Hayyeegaa obboleeyyin kiyyaa akkuma dhagaa jirtan namtittiin tuni waan isiin jettu hedduu akka nama aarsaa warri afaan arabaa beeku ni beeka. Kanaafuu nama akkanarraa if qusaddaadha obboleeyyin kiyya. Nama akkanaa kana yoon ilmi namaa tokko gizee dhayite mana isaanii kana gizee dhayitee ni beeksiste jechuun gizuma duraatu ni beekama.
Kanaafuu kun akkuma lookishiin sagartan Riyaad keessa bakkittuu Riyaad keessa Aziziyyaadha. Kanaafuu ifirraa eegaa isinin jaa waan akkanaa tanaan hin nyaataminaadha. Maallaqa keessan gizee ji'a fixxan uummata maallaqa namaa hin kennine akka itti beekan gizee ati ji'a fixxee torbaan takka boodan sii kennaa. Yookaan sababa dhiyeessan jechuudha. Sababa hedduu si dhiyeessanii torbaan takka boodan sii kennaa. Guyyaa hangana boodan sii kennaa. Maali abbaan maaroon asiin jiru mitirqishoo akkasiin jiran jechuudha. Kanaafuu abbaan isaanii keessa kaatee hin deemuun maallaqni isaanii sarraafarra jira. Siif kennurraa hin qabne malee sababni isaan abbaan maallaqa kuteenii maaroodhaan jedhanii sababa si dhiyeessaniif hin jirtu. Namni akkasitti si dhiyeessee maallaqni hin jiru gaafa akkana abaluu dhufee abaluurraa fuunee sii kenna mitirqishoo jennaan guyyaa takkarra hin oolina. Guyyaa takkarra kaleessa ji'a keessan fixxanii miti. Amburu ji'a kiyyan hin fixaa maallaqa qonnaa qopheessaa jiru. Gaafa maallaqa guyyaa sanin siin qopheessin guyyaa lama obsi eeggadhu hin dalagin sanuu taa'e. Gaafa isaan guyyaa lama sana sii hin kennine ji'a takkittii san dhabii biraa deemu. Yoo rabbi sodaatan siif ergan. Kan ammoo boru sii kennin iftaan sii kennin torbaan dhufu sii kennin haadhan ji'a lama ji'a sadii si dalasiisan irraa if qusaddaa. Namtittiin tun maal jirti amma 250 rakkoon qabu 250 kafallee isin fudhannee ji'a lama sadii isin dalasiifanne feenu mootummatti isin kenninaa feenu akka feene isin goonaa ji'a jirti. Kanaafuu waan akkanaa kanarraa if eegaan isin jaa amma warri ramadaanatis raatibninis waan dhiyaateef kanaafuu raatiba keessanis qophaa'aadha. Fudhadhaan isin jaa warra rabbiin barakaa keessa kaayee rabbi haa godhuun isin jaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura. Akkasuma nu jajjabeessaa laayik sheer sabskiraayib godhuun nu cinaa dhaabbadha. Akkasin jaa baay'ee.